Tichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun lixaa fi kibba Oromiyaatti diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo keessatti hidhattoonni mootummaa murna bilxiginnaa saamichaa fi reebicha jiraattota irratti ammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Uummata Oromoo irratti yeroo ammaa murni bilxiginnaa gocha hawaasa abdii kutachiisu tooftaa waraanaa godhachuun godinaalee Oromiyaa tokko keessatti raawwachaa jiru. Uummata qaaleensi jireenyaa fi ongeen miidhuun ofiifuu gargaarsa barbaadan ittumaa beelaan fixuuf hojjechaa kan jiru murni bilxiginnaa godina lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo gandoota akka Dukkaneessaa fi Kufee Kaasaa keessatti guyyaa kaleessaa jechuun Agayya 16 2022 hawaasa walga'ii yaasuun maallaqa qarshii 500 nama tokkoon akka kaffalan taasisee jira. Namoota hedduus sababa tokko malee Oromummaa yakkuun reebicha irratti gaggeessaa kan jiran yoo ta'u sababa kanaaf dargaggoonni hedduun jiruu baqaaf saaxilamanii jiru. Godina lixaa Harargee keessatti murni saamicha baree dabballootaa fi waraana isaatti bobbaasee maqaalee garaa itti moggaasuun saamicha kanan jedhamni kan gaggeessaa jiru yoo ta'u namoota badii tokko malee hidhan maallaqa qarshii 10,000 fi isaa harkaa fudhachuun akka gadhiisaa jiran baramee jira. Godina Kaaba Shaggar aanota hedduu keessatti hidhaa fi dararaan uummata nagaa irratti jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalurgufaa Diinaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kaaba Shaggar onoota hedduu keessatti waraanni murna bilxiginnaa yeroo garagaraatti namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun namoota hedduu yoo ajjeesan gariin namoota ammoo qeerraa buqqa'uu fi mana hidhaatti dararaa argaa jiru. Aanaa Yaayyaa Gulallee gandoota akka Alidheeraa, Shakakkee, Oyyamaa fi Areeree keessatti namoonni hedduun qabeenya isaanii saamamuunii fi mana hidhaanichaa keessatti hidhamanii dararaa argaa kan jiranii fi maatii warri irraa hidhamanis rakkoo hamtuu keessa akka galu maddeennuuf himaniiru. Rooba Asaffaa fi Tashoomaa Biraanuu kanneen jedhaman maallaqa waraana bilisummaa Oromootti deddeebistu jechuun magaalaa Yaayyaa Gulalleetti baatii 3 oliif hidhamanii kan jiran yoo ta'u manni murtii bilisaan gadhiisus manni murtii maal beeka nuutu beekaa jechuun waraanni murna bilxiginnaa achuma mana hidhaanichaatti dararaa argaa jiru. Akkasumas aanaa Dagam ganda Dagmaa Salashii keessatti dargaggoo Hojiisaa Wandimmuu fi Tasfaayee Biraanuu kanneen jedhaman aanaa Yaayyaa Gulallee ganda Dirree Daalatti lafa gabaa keessaatii qabanii waraana bilisummaa Oromoof mi'a bituu dhuftan jechuun mana murtiitti osoo hin dhiyeessin baatii 1 oliif dararaa jirus jedhaniiru. Waajjira poolisii aanaa Yaayyaa Gulalleetti namoonni 130 ol kan ta'an hidhamanii kan jiranii fi namoonni dhukkubsatan illee yaala dhorkatamuun sadarkaa du'aa irra akka ga'an himameera. Dargaggoota hedduu keessaa filuun mooraa humna addaa Oromiyaatti walitti qabanii kan jiranii fi maatiin dhaqanii yoo gaafatanis kun mooraadha malee mana hidhaa seetanii jechuun reebanii ari'aa jiru kan jedhan maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti baajaajii fi konkolaachistoota baajaajii wal faana hidhanii jiraachuun dhaga'ame. Murteessaa bantii dabalata qaba. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhee dararuu dalagaa guyyoo godhachuun godina Arsii lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti konkolaachisaa baajaajii fi baajaajii walitti qabuun hidhanii jiru. Dilbata Agayya 14 2022 bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa 10 keessatti konkolaachisaa baajaajii kan ta'ee fi galii achirraa argatuun kan of jiraachisu dargaggoo maqaan isaa Siraajii Mohammad jedhamu qabanii hidhanii jiru. Dargaggoon Siraajii jedhamu jiraataa magaalichaa ganda Duwwaa 1 yoo ta'u buufata poolisii magaalattii ganda Duwwaa 10 jiru keessatti baajaajii waliin hidhamee jira. Yeroon kun badii tokko osoo hin qabaatin waraana bilisummaa Oromooti nyaata geessitee deebita ittiin jechuun qabanii dalagaa idilee isaa irraa hidhanii bala tokko malee hidhaan guyyaa 4ffaa lakkoofsisee jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Shaashamannee gabaasaniiru. Giddu galeessa Oromiyaa Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti uummatni Oromoo guyyaa guyyaan hidhaatti guuramaa jiraachuun beekame. Murni ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftaa, deeggartaa, odeeffannoo laattaa fi akkasumas hidhata waliin qabdu jedhuun ilmaan Oromoo gocha isaanii malee yakkuu aadeffatee Baashaggar ona Liiban Cuqqaalaa keessattis sababoota kanaan namoota mana hidhaatti guuree dararaa jira. Waraanni impaayiritti akkaataa bashoonni barbaadanitti impaayiritti tiksuufiif hojjechaa jiran kunneen baatii Agayyaa fi xumura Adoolessaa keessaa namoota baay'ee
waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa jirtu of keessa bulchituu fi da'oo taatanii fi nu ajjeessaa jirtu maqaa jedhuun hojii idilee isaanii irraa qabuun dararaa hamaa keessa galchanii jiru. Duulli hidhaa kun ona Liiban Cuqqaalaa keessatti hammaachuun qonnaan bultoota manaa fi ooyiruu irraa kan qabaa jiran yoo ta'u, hojjettoota mootummaa ammoo waajjira qabanii hidhuun murtii tokko malee mana hidhaa teessisaa jiraachuun beekamee jira. Hidhaan kun kan hammaatee jiru gandoota kanneen akka Agamsa Rogichaa, Dalgagalaa Jiddaa, Muummee Kosooroo, Ilmoo fi warra Jaarsoo bakkoota jedhamanitti yoo ta'u, gandoota kanneen keessatti hidhaan alatti reebichi, saamichii fi manneen maatii qabsaa'otaa gubanii barbadeessaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Humni waraanaa faashista Abiy Ahmed gochoota kana raawwatan poolisoota humna addaa Oromiyaa, farra riphee lolaa fi poolisii idilee Oromiyaa kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni ibsuun humni kun ganda keessa deemee guyyaa guyyaan uummata Oromoo shororkeessaa akka oolu dabaluun ibsaniiru. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti waraanni weerartuu Impaayera Itoophiyaa namoota nagaa irratti dhukaasa bananiin qeerroo Oromoo tokko rukutuun ajjeesani. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Ilmaan Oromoo magaalaa Dambidolloo keessa jiraatan hidhaa, ajjeechaa fi gidirfama waraana muna fiiftiin irra ga'u guyyaa guyyaatti keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, magaalaan Dambidolloo bakka dhumaatii ilmaan namaa ta'uun uummanni Oromoo yeroo gara yerootti lubbuu ilmaan isaatii itti dhabaa jira. Kaleessa ganama hagayya 16 2022 godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 4 bakka addaa Madaallee jedhamutti waraanni weerartuu Impaayera Itoophiyaa namoota nagaa irratti dhukaasa bananiin qeerroo maqaan isaa Dureessaa Yoosef Tasfaa jedhamu rasaasaan mataa keessa rukutuun yoo ajjeesan, namoonni kan biroon dhukaasa kana irraa hafan fiiganii lubbuu isaanii akka baafatan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qeerroo Dureessaan nama nagaa fi siyaasa kamittiyyuu hirmaate kan hin beekne yoo ta'u, sababa Oromummaa isaa qofaaf badii tokko malee ajjeefame jechuun jiraattonni qalbii gaddaan rukutameen maddeeniif himaniiru. Akka maddeen magaalaa Dambidolloo arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti ajjeefamuu fi dararaan garaa garaa sirna nama nyaataa kanaan yoo nu irratti raawwatame iyyuu qabsoo kan daran kan nu jabeessu malee duuba nu hin deebisu jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Godina Lixa Wallaggaa Onaa Baabboo Gambeelii fi Qilxukaarraa keessatti dararaa yoo hammeessan, Ona Gimbii keessatti ammoo ajjechaan itti fufee jiraachuun beekame. Jaalimoonaa Fayisaa dabalata qaba. Sirni Impaayereetti bulchaan jira jedhu Biltsiginnaan tibba kana maqaa biqiltuu dhaabuu fi piroojeektoota eebbisiisuun uummataa fi dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa goyoomsuuf yaalus duguuggaa sanyii fi dararaa ilmaan Oromoo irraan akka ga'aniif waraanni Abiy Ahmed bobbaase hojii manaa isaa cimsanii raawwachaa jiru. Waraanni PP Ona Baabboo Gambeel ganda Boondaa Gulufaa jedhamu irraa bobba'uun uummata ana Qilxukaarraa fi Baabboo Gambeel irraa gabaa bahee walirraa bituu fi walitti gurguruun jiraatu akka isaan walitti hin deemne gochuun dararaa jiru. Keessattuu hagayya 16 2022 waraanni sirna kana bakka addaa Laga Toobee jedhamutti walitti dhufuun bishaan guddaa uummanni aanaa lameenii irra ce'uun wal quunnamu riqicha addaan kutanii uummata maatiin wal keessa jiru addaan baasuun dhiibbaa irraan ga'aniiru. Oduu biraatiin ammoo godina Lixa Wallaggaa Ona Gimbii ganda Tolee keessatti poolisoonni humna addaa Amaaraa dhiyeenya kana qubsiifaman ilmaan Oromoo manaa baasanii bakka addaa 60 jedhamutti ajjeesaa jiru. Haaluma kanaan kamisa darbe hagayya 11 2022 Ana Gimbii ganda Tolee kana keessatti nama badii tokko keessa quba hin qabne obbo Kabbadaa Waaqjiraa jedhaman maanguddoo waggaa 60 fi abbaa ijoollee 11 kan ta'e bakka leenjii humnoota finxaaleeyyii Amaaraa 60 jedhamutti geessuun ajjeesanii hanga ammaa reeffi isaa maatiif hin kennamin jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Humni poolisoonni humna addaa Amaaraa kun torbee darbe aanuma Gimbii ganda Joogir bakka addaa Bulul jedhamutti dargaggoo Caalaa Magarsaa badii tokko malee ajjeesanii gatan. Bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti gaafa hagayya 14 2022 kaabineen bulchiinsa magaalaa Gimbii Kibluu jedhamuun beekamu nama nagaa Tagluu Walda Sanbat jedhamu karaa irratti dogdoqqee itti buusuun mataa isaa erga dhagaa irratti kuffiseen booda maatiin yeroo birmatanii dhaqanitti
dhiisaa mana yaalan isiniif geessaa homtuu na wajjin hin deeminaa jechuun konkolaataa kaabinootaa keessa erga kaa'een booda fuudhee deemuun osoo hospitaala hin geessin bosona keessatti ajjeesee gate. Reeffi isaa guyyaa 2 erga bulee ooleen booda maatiin guyyaa kaleessaa agayya 16 2022 bakkeerraa kaafatanii awwaallatan jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Itti dabaluunis achuma magaalaa Gimbii keessatti nama Deebii Ittafaa jedhamu reebichaa ergarraan ga'aniin booda maallaqa 4,000 fi bilbila tachii harkaa tokko irraa fudhachuun haadha manaa isaa immoo gudeeduuf yeroo jedhanitti haati manaa isaa iyyuudhaan yeroo ollaan birmatu dhiisanii biraa deeman. Abbaa hoteelaa Abtaamuu jedhamuu fi maqaan hoteela isaa Yerusaalem jedhamuun beekamu itti seenuun namoota siree qabatanii bulanirraa waan isaan qaban kan saamanii fi mi'oota hoteela keessas kan caccabsan yoo ta'u, abbaa qabeenyichaas waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun doorsisaa jirus jedhaniiru. Dargaggoo Abrahaam Dhiyaanoo erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gimbii seenee tarkaanfii diina irratti fudhatee kaasee situu nutti waame jechuun murtii malee waajjira poolisiitti baatii tokko olii fidhanii dararaa jiru jechuun maatiin dubbataniiru. Waraanni murna biltsiginnaa Oromiyaa bakkoota hundatti ilmaan Oromoo deebisanii misooman gadhaabuu irra rasaasan ajjeesuu fi mana hidhaatti dararuu tooftaa waraanaa godhatee akka jiru ni beekama.